warri chaanaalaaf warri yuutuubii hojjettan mee xiqqoo na dhageeffadhaa sultuu baabti jedhaa irra barreeffadhaa sultuu baabti jedhaa irra barreeffadhaa. nama seenaan isaan dhokatu sultuu baabbi nama oromoodha bakka bu'ee hojjetu yaa sultaan sabni kan kee yoom takka hojii ati hojjettu irratti sabni kan kee yoom takka si dheesse yoom takka si dheessanii alaa biyya keessa taa'anii si jajjabeessanii wanti ati hojjette daran cimee si koorsee sirra darbee saba keetuu boonsee. yaa sultaan yoom takka gaciifte saba keetii hojjette yoom takka gaciifte hojii faranjiin hojjetu hojjettee agarsiifte kasabni kee siin boone hojii kan kee ilaalee. yaa sultaan hojii kan kee kana silaa kana muusisaamu uf duubatti hin deebiin wanti an siidhaamu seenaa kan kee an danda'een kaasu buddeena gaarii rabbi si haa baasu. yaa sultaan erga maamila baay'ee simattee akka hojjettu bakkanii turkiin gahaan jiru filattee hojii sultaan hojjetu erga sirrii ta'e erga amannee hadha kuma seenuu isaa baay'ee gammannee kuma seenuu isaa baay'eetti gammannee. sultaan hajjii gammachuu malee maaliif qaba gadda gammachuu malee maaliif qaba gadda warri isa jajjabeessitan galanni keessan adda waan inni hojjetu faana buutanii hundaa galatooma galanni keessan guddaa.